Kadhannaadhaan simboo goonfachuu dandeessu. Simboo jechuun faayidaalee kadhannaadhaan argannu keessaa isa tokkodha. Akkuma kadhannaa Yaabeex jechuudha. Innis ati na eebbisii biyya koof naaf bal'isi akkuma jedhee kadhate. Eeyyeen waa'ee simboo kadhachuu hin dandeessu. Ani yeroo tokko waa'ee dhuma simbootiif ji'a tokko guutuu kadhadheera. Kunis immoo kan ta'e ji'a onkololeessaa keessa ture. Eeyyeen onkololeessa tokkootii hanga 30tti. Eeyyeen cimeen kadhadhe. Yaa Waaqayyo yaadni garaa namaa hamaadha. Ati garuu ayyaana keetiin laphee namaa keessa waan gaarii kaa'uu dandeessa. Sana booddees fedha keetiif akkasiif bitaman gochuu isaan dandeessa. Maarrees Waaqayyo kadhannaa keessaniif ameen erga jedhee booddee kadhannaan keessan isiniif ta'a. Waaqayyo qurxummii sana isiniif jedhee maallaqa yookaan qarshii akka qabatee dhufu taasisuu danda'a. Mee isinan gaafadha. Qurxummiin qarshii nyaachuu danda'a? Garuu immoo simboon yoo dhuguma isinirra jiraate kuni ta'uu danda'a. Waaqayyo Fari'oon akka isiniif warqee walitti qabu taasisuu danda'a. Warri qabeenya isaanii dhokfatan hundumtuu sababa simbootiin kan qabu hundumaa dabarsee kennuu jalqaba. Caafa qulqulluu irratti buddeena lafa keessaa hin baasa jedhamee caafamee jira. Sirritti na dhaggeeffadhaa. Tarii namoonni baay'een haala jireenyaa biyya lafarraa kana jiru ilaaluudhaan, haala qaala'insa gatii isaas ilaaluudhaan yoomiyyuu ani maallaqa argadhee mana bituu dhiisuu hin danda'a jettanii yaaduu dandeessu. Garuu immoo simboo yoo qabaattan ofumaa isaatii mana ijaaree furtuu isaas isinitti kenna. Kana yeroon isiniin jedhu garuu namoota itti gaafatamummaan nutti hin dhaga'amu taana jechuu koo miti. Garuu immoo carraa nuuf laatame kanatti hin fayyadamnaa jechaan jira. Dhaggeeffachaa jirtu. Mee torbee kana keessatti hojii manaa tokkoon isiniif kenna. Torbee kana mata dureewwan kadhannaa biraa hundumaa dhiisaatii kadhannaa simboo yaamu qofa kadhadhaa. Yaa Waaqayyo simboo keenatti mul'isi. Maatiin ani irraa dhufes wanta faayidaa qabu kan of keessaa qaban miti. Ati yoo na gargaaruu baattee adaadaa yookaan eessuman ani beeku hin jiru. Garuu immoo gara keen ilaala. Yaa Waaqayyo jiraataa eeyyeen gara keen ilaala. Sirritti dhagaa hubadhaas. Namoonni gonkumayyuu isiniif madda ta'uu hin danda'an. Garuu immoo namoonni isiniif akka tubboo keessaan darbamuuti. Maddi keenya inni dhugaa garuu Waaqayyo jedhama. Madda eebbaa hundaa kan ta'ee fi abbummaan itti kan moggaafame jedhee macaafnis hin dubbata. Eebbi kunis olii Waaqayyo biraa kan dhufu. Kan dhufu immoo karaa namootaatiin. Maarree namoota sana Waaqayyo irra caalchisuu yeroo jalqabdanitti rakkoo keessa galuu eegaltu. Waan tokko isinitti himu Waaqayyo iddoo isin keessa jirtan keessaa adda baasee isin baasa. Fakkeenyaaf as Addis Ababaa keessa jiraattu yoo taatan Addis Ababaa keessaa adda isin baasee nama kanaaf sababa jijjiiramaa taata jedhee adda baasee si fila. Torbee tokko qofa keessatti Waaqayyo jireenya keessan guutuu jijjiiree dhuga baatiidhuma keessaniyyuu irra deebitanii yeroo dhaggeeffattanitti ammanaatanitti ga'uu dandeessu. Kana amanaa kadhannaa simboo harkisu. Gaanfa aarsaa kan ta'e sana arfaniyyuu qabattanii kan turtan ta'uu qabdu. Haala salphaadhaan namoota harka kennan hin ta'inaa. Akka nama lallabaa ta'uu dandeessu yookaan immoo nama hojii ta'uu dandeessu. Cal jettanii waan harkaa qabdan sana gattanii hin deemina. Garuu immoo Waaqa fuulduratti jilbiinfadhaatii yaa Waaqayyo ani asii hin deemu. Yoo ati simboo naaf kennuu baatte asii hin deemu jechuu ni dandeessu. Akkuma isin kadhannaa keessan xumurtaniinis Waaqayyo nama tokko dammaqsuu eegala. Ati yaa nama nana miiliyoona tokko gargaarsaaf jettee kan keesse sana kaasiitii kallattumaan deemitii nama sanaaf kennisiin jedha. Eeyyeen nama sanaaf gargaarsi hin barbaachisaa fi dhaqii waan qabdu sanas geessif jedhaan. Dhaggeeffadhaa. Mee macaafa qulqulluu keenya irratti fayyinni akkamitti warra gooftaa hin qabneetti dhufe. Hojii ergamootaa boqonnaa 10 irra deemaatii dubbisaa. Qornooliyoos namni jedhamu kadhachaa waan tureef sanyii isaas facaasaa waan tureef kana booddees Waaqayyo kallattumaan gara Phexros jiru sanatti deema. Phexros ka'i isa nan qulqulleesse ati immoo hin xureessin.
iddoon itti si ergu tokko jira. Gara mana Qorneeliyoosii deemi jedhee isa erge. Egaa yeroo sanadha fayyinni warra gooftaa hin beekne kan jalqabe. Adaraa keessan yeroo tokko sirriitti na dhagahaa. Waajjirarra naanna'uudhaan balbala rurrukutuu baay'isuu keessan dhiisaatii Waaqayyo akka isiniif rurrukutuuf carraa laadhaafi. Namoonni isin dhaga'uudhaaf yeroo hin qaban. Jireenya dhuunfaa isaanii jiraachuudhaanis baay'ee dhiphatanii jiru. Kanaafuu naannooftanii gungumuu keessan dhiisaa. Namni kun na gargaaruu hin danda'a ture garuu maaliif akkasinaaf gochuu dide jettanii hin gungumina. Waaqayyo garuu ofumaa isaatii dhaqee balbalicha yoo isiniif rurrukute Waaqayyo maqaa qaba. Abbaa hafuurotaas hin jedhamu. Hafuura nama kamiitiyyuu halkaniyyuu dammaqsuu hin danda'a. Sana booddee suuta jedhee nama sanatti itti siif himu. Maatii sana agartee maatii sanaaf kana godhi jedhee isa siif ajaja. Maarree akka tasaa namni tokko gara jireenya keetii dhufee ani sin jaaladha natti sin toltu. Garuu wanti tokko waan kana godhiif jedhee na abboomu keessa koottis cimee jira. Kanaafan gara kee dhufe jedhee sitti himu. Gooftaan natti dubbateera. Ji'oota lamaan itti aananii jiraniif wanta kana gochuun qaba jedhee sitti himu. Yeroo sanatti hin rifatta. Waan sitti qoosaa jiru sin fakkaata. Waan tokko isinitti himu macaafa qulqulluu irratti akkas jedha. Waan kadhannaadhaan gaafattan hunda akka argattan amanaa. Innis isiniif hin ta'a jedhee dubbata. Mee yaadaa akkamittan sagantaa fi tajaajila guddaa akkasii kana gaggeessuu danda'a? Simboo Waaqayyootiin ala kun waan ta'u miti. Yeroo kanatti namoonni baay'een dhibee sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaatii fi dhibeewwan garaagaraatiin rakkachaa jiru. Ifa manaaf godhaa. Isin arrabsuudhaaf yaalaa hin jiru. Garuu immoo dhugaan haasa'aa jira. Waaqayyo yoo simboo isinitti agarsiisuu baate jireenyi qormaata gidiraa fi dhiphinaan kan guutamte ta'a. Maallaqni isaa dhufa, sabnii fi karaan isaatis eessaan dhufa. Kana beektu yoo Waaqayyo laphee namootaa isiniif banuudhaa baate karaan tokkoyyuu isiniif banamuu hin danda'u. Namoonni garuu yoo laphee isaanii isiniif banan inni Waaqayyo biraa ta'e jechuudha. Amma daqiiqaa tokko isiniif kenneen jira. Akkas jedhaa kadhadhaa. Yaa Waaqayyo abbaa koo simboon kee jireenya koo irratti haa dhufu. Akkas jedhaati kadhadhaa. Yaa abbaa koo simboon kee jireenya koo irratti haa mul'atu. Wantoonni ulfaataa ta'an kamiyyuu simboo keetiin salphaa ta'u. Hin kadhanneetii hin argattanis. Hin kadhanneetii hin argattanis. Nuti garuu si kadhanna. Ni argannas. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Na dhaggeeffadhaa. Furtuu isa biraa immoo isinittan himu. Isa simboo argachuudhaaf isin fayyadu. Furtuun kunis kan argamu macaafa Asteer boqonnaa 2:15 irratti. Ani immoo akkas jedheen waamu. Dibata Asteer jedheen jira. Dibanni akkanaa kunis gara keenyatti darbuu danda'a. Yeroon ani kana dubbachaa jiruttis wanti tokko namoota tokko irratti hin dhufa. Asteer boqonnaa 2:15 isiniifan dubbisa. Yommuu dabareen Asteer intalli Abiihaayil obboleessi abbaa Mordikaayii kan Mordikaayii akkuma intalli ofii isaatti guddifate sun mooticha bira dhaqxu ga'etti isheen waan hagee Xu'aashin mootichaa inni itti gaafatamaa mana dubartootaa ture sun gorse malee waan tokkollee hin gaafanne. Asteer fuula nama ishee argu hunduma fuuldurattis fudhatama argatte. Kutaa kanarratti yoo ilaalle dubartoota kaanirraa adda kan ta'e waan tokko yeroo Asteer raawwattu argina. Namichi Heegee jedhame mooticha waliinis waggaa dheeraa kan jiraate tokko ture. Isa qofa dhageessii jedha. Isheenis Xu'aashii kana bira deemuudhaan maal gochuun qabaa mooticha bira seenuudhaaf jettee yeroo isa gaafattutti innis immoo dibanni tokko jira waggaa tokko guutuu isa qofa dibadhuu jedheen. Wanti biraa hoomtuu isin barbaachisu jedheen. Hafuurri qulqulluunis wanti isiniif barbaachisu eenyu biraa akka jiru ni beeka. Iddoo biraa irratti namoota irraa gorsaa argachuudhaa fi gadduudhaan dabarsuun nurra hin jiru. Firoottan koo sirriitti na dhaggeeffadhaa.
Dhugumaa dibanni simboodhaaf ta'u jira. Dibanni sunis maal hojjeta yoo jettanii na gaafattan, isin laphee namootaa irratti akka ulfaattan isin taasisa. Namni tokko simboo akka qabu kan beeksisu yoo maallaqa qabaate miti. Namni tokko simboo qaba kan jedhamu laphee namootaa irratti iddoo ulfaataa ta'e yoo qabaateedha. Amantoota baay'ee bira kan hin jirree fi garuu immoo amantoota baay'ee bira dhufuu fi argachuu kan qaban ayyaanni kun simboo jedhama. Sababni kun ta'eef immoo namoonni waaqayyoodhaaf abboommamuudhaaf fedhiin isaan qaban waan gadi bu'eefi. Namoonni baay'een immoo wanti kun isaan yaaddessee waaqayyoon waan hin gaafanneefi. Namoonni tokko tokko ayyaana kadhannaadhaaf barbaachisu fudhatanii jiru. Namoonni tokko tokko immoo dinqii fi milikkita gochuudhaaf ayyaana tokko tokko isaaniif laatamee jira. Warri kunis immoo ayyaana baay'ee kan fudhatan jiru. Garuu immoo simboodhaan ayyaana kana namoota biraa bira geessuu akka dandeenyuuf caalchisnee simboo kadhachuu qaba. Amma daqiiqaa 3 fi 4 tokko isiniif laadha. Mata duree kadhata biraa akka isin kadhattan hin barbaadu. Garuu immoo namoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan hundumti keessanuu simboo kan akka waaqayyo biraa argannuuf wanta kanarratti xiyyeeffachuudhaan daqiiqaa 4 hafte haa kadhannu. Ofii keessaniif kadhachaa ijoollee keessan yaadaa. Kadhannuma kana kadhachaa hojii waaqayyo keessa keessan kaa'e sana yaadaa. Yeroon kun yeroo waaqayyootti nu dhagahuu jalqabuudha. Jireenya keessan irratti raajii labsaa. Jireenya keessan irrattis jechoota baasaa. Yeroon kun yeroo hojii waaqayyooti. Waaqayyo gara guyyoota fooyya'aniitti nu ceesisa. Yeroon isaa gaheera. Yerichis ammadha. Waaqayyo biraa simboo koo nan fudhadha. Haleluuyaa. Waaqayyo fuulduratti simboo nama qabu. Namoota fuuldurattis nama simboo argatu. Warra ba'aniif galan hunduma fuulduratti simboon nuuf haa ta'u. Haleluuyaa. Na dhaggeeffadha. Mata dureen kadhannaa tokko keessa kootti deddeebi'aa jira. Balbaloota sababoota dhibaa'ummaa keenyaatiin cufaman hundumaa yaadaa haa kadhannu. Jalqaba balballi kun cufamuudhaaf sababni isaas dhibaa'ummaa keenya waan ta'eef waaqayyo irraa araara haa kadhannu. Inni lammaffaan immoo balbaloonni kun akka banamaniin haa kadhannu. Cimsinee haa kadhannu. Yaa waaqayyo araarri keenuuf haa baay'atu. Balbaloonni keenya kan nutti cufaman kamiiniyyuu yoo jiraatan ammaatii kaasanii haa banaman. Yaa waaqayyo araarri keenuuf haa baay'atu. Amma immoo hojii hafuura hamaa nan ifadha. Harka isaa jireenya kootirraa akka kaasuuf. Maqaa gooftaa Iyyesuus Kiristoosiin isa abbooma. Amma yeroo nuti itti abboomnuudha. Diinni jireenya keenyarraa balbala keenyarraa harka isaa akka kaasuuf abboomaa haa kadhannu. Dhaggeeffadhaa. Gara koo ilaalaa. Wanta tokko waaqayyo irraa qooddachuudhaaf seerota lamatu jira. Inni jalqabaa amanuu qabdu. Kan amannus waaqayyo madda waan hundumaa ta'uu isaati. Lammaffaan immoo qaamni inni itti fayyadamuudhaaf jiru tokko akka jiru amanuu fi beekuu qabna. Dibanni zayitaa tokko rakkina akka qabaatu yoo shakkitan kallattumaan deemaatii zayita sana bitaa. Dibata zayitaa sana yeroo bittanitti kabaja guddaadhaan bitaa. Walitti dhufeenya gadi fageenya ta'een yaadaa bitaa. Fedhii guddaa fi gatii jabaa baasaatii dibata zayitaa sana bitaa. Dibata sana kadhannaadhaan bitaa. Fedha cimaadhaanis gara keessanitti harkisaa. Gara namoota dibata sana oomishanii yookaan immoo dibata sana gurguranii deemuudhaan waan barbaaddan sana argachuuf bitachuu dandeessu. Jireenya keessan keessatti wanti baay'een wanti toora dhabee fi balbaloonni cufaman baay'eetu jiru. Dibaticha deemaatii argadhaa. Hojiin keessan, diinagdeen keessan sababa garaa garaatiin hunkuramee jira. Deemaatii dibaticha argadhaa. Dur yeroo qabdu kadhachuudhaaf fuula waaqayyootis barbaaduudhaaf. Isa tajaajiluu fi hafuuraanis nama cime ta'uudhaaf. Waaqeffachuu fi dubbii sagalee waaqayyootis dubbisuudhaaf. Amma garuu wanta hundumaanuu gadi bu'iinsa keessa kan galtan.
wanta hundumaanis dadhabbii keessa kan seentan. Eeyyeen isin ammuma deemaatii dibaticha argadhaa. Gatii isin kaffalchiisu hundumaa kaffalaatii dibata sana kan dhuunfaa keessanii taasisa. Jilbiinfachuun otoo isin hin barbaachisne kadhata tokko isiniif kadhachuun barbaada. Simboowwan Waaqayyo jireenya koo irratti fide hundumaa gara keessan akka fiduuf waan tokkoon isinitti himu. Jireenya koo keessatti namni kamiyyuu ani nama kanaaf waan kana godheef jedhee kan dubbatu hin jiru. Wanta jireenya koo irratti dhufe keessaa kan Waaqayyo hin finne tokkoyyuu hin jiru. Kana yoon jedhu immoo sobeera yoo ta'e Waaqayyo natti farada. Carraa Waaqayyoo fi ayyaana isaan nuuf kennameen otoo ta'uu baatee wanta akkasii kana hin argannu ture. Wanti akkasii kun amantootaaf baay'ee ulfaata. Waaqayyo Yaaqoobiif wanta sana hundumaa gochaaf yeroo turetti sababa tokkoon. Innis immoo Israa'eliin yaadaa waan tureef. Yeroo tokko tokko simboo akkasii kana yoo goonfachuu baattan iddoo kamittiyyuu mo'achuu argachuu dhiisuu dandeessu. Ayyaana Waaqayyootiin yoo ta'uu baate tajaajila isa bara dhumaa tajaajiluu hin dandeessan. Kan yaaddaniin olitti wanta hundumaanuu nama sababa dhiyeessu taatu. Waan tokko irratti cimanii itti fufuudhaaf kan barbaachisu amala qofa miti. Simboon Waaqayyootis barbaachisaadha. Waaqayyo laphee namaati irratti isin haa ulfeessu. Isin keessaa namoonni tokko tokko yeroowwan kadhannaa akkasii kana booddee baay'ee dinqisiifattu. Balballi waggaa 10 cufamee fi cimee ture sun banamee argitu. Maqaa Yesuusiin dibanni Asteer kun jireenya keessan irratti haa raawwatu. Jireenya keessan irrattis dinqisiifachuun haa ta'u. Asteer dubartii mandara tokkoo turte. Wanti ta'e garuu dibanni tokko isheerra darbe. Mooticha fuuldurattis kan jaalatamte taate. Waaqayyoos immoo jireenya keenya irratti jijjiiruu kan danda'u dibata nurratti dhangalaaseera. Isin keessaa namoonni tokko tokko bu'aa jirtu. Mee ijoollee keessan yaadaa. Dibata fudhachuudhaaf maatii keessan haadha fi abbaa keessanis yaadaa. Waggaa 10 guutuu, waggaa 20 guutuu jijjiiramni akkamiitiyyuu jireenya keessan keessa kan hin jirre. Mee lakkoobsa kana jireenya keessan irratti idaa waggoota meeqaa akka isinitti fudhatu. Isin arrabsaa yookaan immoo gaddi akka isinitti dhagahamu taasisaa hin jiru. Garuu immoo arra ija jabummaadhaan simboo Waaqayyoo jireenya keessan irratti kan yaamtanii fi dhimmi keessan guyyaa itti jijjiiramu ta'a. Wanta Waaqayyo hundeesse kan isin hin tuqinii fi hin argin garuu immoo kan isinitti fayyadamuu qabdan tokko jira. Har'a isa tuquutu nuuf ta'a. Daqiiqaa muraasa qofa naaf laadhaatii hin xumurra. Namoonni iskiriinii kanarratti ilaalaa jirtanii fi biyyoota garaagaraa keessa teessanii dhaggeeffachaa jirtan hundumtuu lammaffaa carraa tokko isiniif kennuun barbaada. Akka maatiitti iddoo dhuma jirtan ta'aatii waa'ee simboo Waaqayyoo kadhachuu jalqabaa. In hojjeta. Eeyyeen in hojjeta. Maatii Waaqayyoo simboon Waaqayyoo yoo jireenya koo irratti hojjetu argeen jira. Ati yaa haadha koo tarii umriidhaan dulloomeera jettee yaaduu dandeessa. Garuu immoo ayyaanni Waaqayyoo ammas hin hojjeta. Tarii carraa gara mana barnootaa deemuu hin arganne naan jechuu dandeessa. Garuu ayyaanni Waaqayyoo ammas hin hojjechuu hin danda'a. Yaa tajaajila, ani bar dadhabeen jira. Karaa siyaasaatiin, karaa namootaatiin baay'ee laafeen jira naan jechuu dandeessa. Garuu immoo ammas kanan ani siin jedhu simboonsaa hin hojjeta. Ani iddoon dhufe iddoo baadiyyaa xiqqoo keessaa yoo naan jettes eeyyeen ammas simboon isaa hin hojjeta. Eeyyeen simboo jechuun humna gargaarsa Waaqayyooti. Simboo jechuun dhibaa'ummaa keenya kan gargaaruu fi kan deeggaru osoo hin taane olii kan ta'ee fi to'annoo keenyaan alaa fi dandeettii keenyaa ol kan ta'e ofii isaatii to'atee nuti raawwachuu akka dandeenyu kan nu taasisu humna Waaqayyooti. Simboon Waaqayyoo fi namoota hojjettoota waliin ta'anii hojjetan taasisa.
Waaqayyo harka keessan qabee gara gaaraatti ol sin baasa. Adaraa keessan ani xumuruufani daqiiqaa tokko qofan isiniif kenna. Irra deebi'aatii waa'ee simboo kanaa cimsaatii kadhadhaa. Yaa Waaqayyo Abbaa, maqaa Iyyasuus Kiristoosiin sin kadhadha. Yaa Waaqayyo, maqaa Iyyasuus Kiristoosiin aboo ati naaf kenniteen sin kadhadha. Namoota as jiranii fi iddoo garaa garaarra ta'anii daawwachaa kan jiran fuulduratti harka koo gara keetti bal'iseen si kadhadha. Addunyaa mararra ta'anii kan hordofaa jiran, Irooppii keessa kan jiran, Ameerikaa fi Afrikaa keessa, Eeshiyaa fi Awustiraaliyaa keessas kan jiran, warra ilaalaa jiran hundumaaf simboon Waaqayyoo isaanirraa akka dhuftuuf sin kadhadha. Amma ayyaana isa simboo jedhamu kana simadhaa. Simboo kana simadhaa. Gonfoo kana jireenya keessanirra kaa'e. Maqaa Iyyasuus Kiristoosiin simadhaa, fudhadhaa. Ganama barraaqa simboo Waaqayyootiin wal arguun isiniif haa ta'u. Guyyaa simboo Waaqayyoo waliin ooluun isiniif haa ta'u. Galgala simboo Waaqayyoo waliin jiraachuun isiniif haa ta'u. Lafa jiraatan irratti simboodhaan jiraachuun isiniif haa ta'u. Balbaloonni banamuudhaaf simboon isaan barbaachisu kamiyyuu amma kan banamanaa ta'an. Walitti dhufeenyi kamiyyuu sababa dhibaahummaatiin dhabdan. Maqaa Waaqayyootiin humna gargaarsa hafuura Waaqayyoo fi simboo isaatiin balbaloonni cufaman kamiyyuu dura banaa kan turan garuummoo sababa kabaja dhabuutiin kan cufaman. Har'a humna araaraatii fi maqaa Waaqa Daawitiitiin akka banamaniif nan labsa. Kennaawwan gurguddaan hafuuraa, ayyaanonni gurguddaanis dhaabbatawwan gurguddaa keessa namoonni galuu qabdan. Garuummoo jireenya keessan kanatti waan kana argaa kan hin jirre. Har'a maqaa Iyyasuus Kiristoosiin nan kadhadhaa, simboon Waaqayyoo isinirra haa ta'u. Maqaa Iyyasuus Kiristoosiin kennaawwan keessan kan mul'atan ta'uu haa jalqaban. Kennaawwan keessan kana argee balbaloonni simboo keessaniin isiniif banaman haa baay'atan. Dhaggeeffadhaa. Baroota keessan kana keessatti wanti isin argachuu qabdan. Isin keessaa namoonni tokko tokko akkaataa addunyaalessaatiin deemuu fi hojjechuu kan qabdan. Warri kun immoo sadarkaa muummetiin carraan kan isiniif laatamu. Har'a ani isinirratti labsaa wanta kana hundumarratti simboon Waaqayyoo isin haa argatu. Namoonni kamiyyuu simboo isinirra jirurraa kan ka'e isin tajaajiluudhaaf, isin gargaaruudhaaf iddoo jiraniitii ka'anii isin barbaadanii isin argachuu akka danda'aniif maqaa Iyyasuus Kiristoosiin nan ajaja. Hamma fuula Waaqayyoo duratti isa ayyaana hundumaaf kennuu danda'u fuulduratti fuula Waaqayyoo fuuldura dhaabadhee maqaa Iyyasuus Kiristoosiin nan labsaa jireenya keessan keessatti simboon isin duukaa bu'ee baroota jiraattan hundumaa isin waliin haa ta'u. Humna ayyaana kanaatiin yeelloon kamiyyuu jireenya keessanirraa ka'ee akka deemuuf nan ajaja. Sabni Waaqayyootis gara fuulduraatti deemuu akka danda'uuf maqaa Waaqayyootiin nan dubbadha. Hubadhaa, humna ayyaana kanaatirraa kan ka'e namni isin dagate kamiyyuu yoo jiraate, amma garuu humna ayyaana Waaqayyoo isinirra jirurraan kan ka'e isin yaadachuu haa jalqaban. Fari'oon iyyuu saba jibbu sanaaf Waaqayyoodha saba sanaaf isa mana qulqullummaa ittiin ijaaran warqee akka inni laatu kan taasise. Anis waan kana isinirratti labsuu arra. Hiriyoota keessanii fi firoota keessan isinitti dhiyoo jiran qofa osoo hin taane namni kamiyyuu Waaqayyoon kan abboommame diina keessaniyyuu maaf hin taane eebba keessan fidee gara keessanaa dhufu. Anis har'a ayyaana Waaqayyootiin sagalee raajummaatiinis isaan nan waamu. Abboomamanii gara keessan dhufanii kennuu haa jalqaban. Ergaa koo kana xumuruu kootiin dura garuu waan tokko waadaa akka galtanan barbaada.
adaraa keessan ergaa kana namoonni 3 akka dhagahan taasisaa. Kun immoo kennaa keessanidha. Waan kamiyyuu akka godhaniif, kaardii wayii akka bitanii fi gatii akka baasaniif miti. Waaqayyo isiniif simboo kana waan kenneef qofa waan kana gochuu qabdu. Tarii namoonni 3 kun maatii keessan ta'uu danda'u. Yookaan immoo warra waliin gaa'ela ijaartan ta'uu danda'u. Garuu immoo nama tokko barbaadaati argadhaa. Waan baay'ee isaaniif kennuu dandeessu. Namaaf qarshiin kennamuu danda'a. Garuu immoo ani kanan isiniin jedhu ergaa kana yuutuubiidhaan ta'uu danda'a. Karaa garaa garaatiin akka isaan dhaggeeffatan taasisaa. Anumtuu mataa kootiin ergaadhuma kana irra deebi'ee arra galgala nan dhaggeeffadha. Kana garuu kanan godhuuf dhaga'een jiraa jechuudhaaf miti. Akkuma barataa mana barnootaa tokko keessatti barachuudhaaf taa'etti waan tokkos barachuudhaaf akka qophaa'ee jirutti waa barachuudhaaf of qopheessitanii akka dhaggeeffattaniif isinan jajjabeessa. Tuqaawwan kana dhaggeeffachaa irratti xiyyeeffadhaatii kadhadhaa. Torbeewwan kana guutuu isaa galgala galgala yeroo hundumaa kadhadhaa. Yaa Waaqayyo balbaloota naaf bani. Simboon kees gara mana kootii haa seenu. Simboon Waaqayyo na haa argatu jedhaatii kadhadhaa. Sana booddees wanta Waaqayyo jireenya keessan irratti hojjetu in argitu. Isinittan hima. Dhuma torbeet irrattis ulfinaan dhaabattu. Isin waliin kanafu imimmaan keessanii fi galata keessan qofadha. Waaqayyo hagam jireenya keessan akka jijjiire yeroo itti hubattan ta'a. Hojiin keessan, jireenyi keessan, tajaajilli keessan hundumtuu in jijjiirama. Eebbifamaa.